Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam. Maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Oduu keenya har'aatiin aanaa Amboo fi Midaaqanyitti lubbuun namoota nagaa waraana mootummaan badaa jiraachuun woboon imala koo injifannoon dabaalametti xumura gochuufan jira jechuun Salaalitti mootummaan woboo dadhabee jennaan uummata irratti haaloo bahaa jira jechuun jiraattonni komachuu fi akkasumas nagaa eegsistoonni United Nation dhalattoota Tigraay ta'an gara Itoophiyaatti hin deebinu jechuu wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'am. Maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Aanaalee Amboo fi Midaaqanyitti lubbuun namoota nagaa waraana mootummaan badee jira jedhameera. Eebila 22 bara 2022 ganama naannoo sa'a 5 eegalee Shawaa Lixaa aanaa Amboo Qulliitti bakka addaa Billaachiitti waraanni mootummaa qeerroowwan lama badii tokko malee rashanuun dhaga'ame. Gandii Qulliitti magaalaa Amboorraa adeemsa miilaan sa'aatii tokkoon caalirratti kan argamtu yoo ta'u waraanni faashistii kun magaalaa Amboorraa eegumsa gochuuf ganda kana qubatee argama jedhameeti jira. Namni ganda Qulliittiirraa dubbifne tokko akka jedhutti qeerroowwan kunniin maatii fi hawaasa keessatti warra jaalalaa fi naamusaan beekamanii yakka dalagan tokkollee hin qaban jedheera. Waraanni garas qubsiifame ganduma kana keessatti Billaachaatti hawwan ijoollee guddisan lama bakka addaa Birbirsa lammaffaatti rasaasaan dha'anii yeroo ammaa yaalamaa akka jiran odeeffanneerra. Waraanni saalfii fi naasuu hin qabne jaarsolii waggaa 60 olii manguddoo Dalaasaa Galaalchaa fi Tachaasaa Dalaasaa reebicha hamaa irraan yoo gahu qeerroo kan biraa Fayyisaa Tafarraa ukkaamsuun bakki geessan hin beekamne jedhaniiru. Oduu wal fakkaatuun guyyaa fi sa'aatii wal fakkaatutti aanaa Midaaqanyi magaalaa Baallamiitti bahuun waraanni faashistii PP maqaaf sakattaa wobootiin bobba'uun ganda bakka Faabeetoo bakka addaa Caamaa Daariitti barataa Ibsaa Dajanee jedhamu yoo ajjeesu ganduma kana bakka addaa Hayeetti immoo barataa Tamuu Asaffaa ajjeesutu dhagame. Barataa Ibsaa Dajanee barataa kutaa 7ffaa yoo ta'u hojii jallisiirra osoo jiru yoo ajjeesan barataa Tamuu Asaffaa barataa kutaa 8 bakka loon tiksutti ajjeefame jechuun maddi keenya achirraa nu biraan ga'e ibseeti jira. Mootii Kabbadaa kan jedhamu barataa kutaa 7 rasaasaan jilba gubbaa rukutuun wal'aansa dhoorkus himeeti jira. Ijoolleen kunniin barumsa isaaniitti barattoota ciccimoo yoo ta'an maatii fi hawaasa keessa jiraatan biratti naamusa qabaachuun beekamu jechuun maddi keenya kun nutti himeera. Jaarsolii umriin isaanii 60 ol ta'an 3 akka jabaa waraanaan yoo reebaman qeerroowwan 4 ukkaamsanii fuudhanii deemu jiraattonni achirraa yaada isaanii ibsan dubbataniiru. Aanaalee lamaan kana malees aanaalee godina Shawaa Lixaa baay'eetti waraanni mootummaa lubbuu qulqullootaa balleessuu fi yakkoota garaagaraa irratti bobba'eeti jira. Woboon imala koo injifannoon dabaalametti xumura gochuuf jira. Oromoo marti tumsuu qaba jedheeti jira. Woboon zoonii giddu galeessaa godina Salaalee keessa socho'uun lola kallattii garaagaraan itti banamu gootummaan qolachuun injifannoo galmeessaa jiraachuu beeksiseeti jira. Ajajaan waraanichaa gamtokkeen humnoota mootummaa bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoon ittiin dhabamsiisa jechuun bobbaasaa jiru qolataa jirra. Gama biroon ammoo humna weerartuu hawaasa keenya dararuuf naannoo Amaaraatti bobbaafamtu jilchinee ofirra deebisaa jirra jedheera. Waraana mootummaan opereeshinii farra libee lolaa jechuun gara keenyaatti bobbaase waliin yeroo garaagaraatti lola jabaa gaggeessineerra kan jedhan ajajaan waraanichaa lola iddoo adda addaatti gaggeeffame kanarratti injifannoo guddaa argachuu dandeenyeerra jedhaniiru. Woboon zoonii giddu galeessaa godina Salaalee keessa socho'u kun falmaan gaggeessaa jiru humna waraanaa bilisummaa Oromoo balleessuuf ifatti bobbaafame kana qofa waliin miti kan jedhan ajajaan waraanaa woboo kun garee weerartuu milishaa Amaaraa maqaa Faannoo jedhamuun lafa Oromiyaa weeraruu fi uummata keenya dararuuf bobbaafamtu irrattis tarkaanfii jilchaa fudhataa jirra jedhaniiru. Garee finxaaliyyii Amaaraa kanas kan hidhachiise uummata keenya ittiin dararuuf bobbaasu mootummaadhuma jechuun ajajaan kun dubbateera. Qe'een Oromoo kabaja akka argattuu fi Oromoon biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa akka qabaatuuf qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru murteessaadha kan jedhan ajajaan woboo kaabaa fi kaaba lixa Shaggar uummanni Oromoo waraana wabiisaa ta'e kana dandeettii fi dinagdee isaatiin itti fufiinsaan akka tumsu gaafataniiru. Keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo yeroon kun yeroo mana taa'e itti dhumu ta'uu hin qabus jedhaniiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa qabsoo woboon taasisuuf tumsa kallattii garaagaraan gochuu cimsee akka itti fufuun dargaggoon Oromoo kamiyyuu woboo
cinaa hiriiroon hiita ba'iinsa qabsoo taasifamaa jiruu fi gahee isaanii akka ba'an dhaamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan biroottis injifannoo guddaa waraana mootummaa Oromiyaa keessa bobbaase irratti argataa jiraachuun itti fufiinsaan beeksisaa kan jiru wayita ta'uun opereeshiniin farra liphee lola ji'a tokko keessatti oboo balleessuuf guutuu Oromiyaatti labsame gamanumaan fashalaa'uu ibsaa turuun isaa ni yaadatama. Salaaletti mootummaan oboo dadhabee jennaan uummata haloo ba'aa jira jechuun jiraattonni komataniiru. Salaalee aanaalee garaagaraa keessatti ajjechaa fi saamichi qabeenyaa uummata waraanaa mootummaan bobbaasuun raawwatamu hammaatee itti fufuu himeeti jira. Aanaa Kuyyuu ganda Daayyee Hulluchootti guyyaa 2 dura waraana uummata irratti banameen yoo xiqqaate lubbuun nama 8 darbuu kan himan maddeen keenya kun namoota waraanaan ajjeefaman keessaa manguddoo fi ijoolleen xixiqqoollee kan argaman ta'uu ibsaniiti jiru. Aanaalee godinichaa biroottis gochi wal fakkaatu uummata irratti raawwatamaa jiraachuu himuun waraanni mootummaa lola oboo waliin taasisaa jirutti waan hin milkoofneef uummata nagaa irratti haloo ba'aa jira jedhuun dubbataniiru. Opereeshinii waraana mootummaan bilisiginnaa guutuu Oromiyaa irratti labse hordofee Salaalee aanaalee Kuyyuu Dagam warra Jaarsoo Hidhaabuu Abootee fi Darraafaa keessatti lolli jabaan yeroo garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu qeerroo fi maddee waraanicharraa ibsaniiru. Lola gaggeeffamaa jiru wal qabatee kasaaraan waraanaa jabaan waraana mootummaa garasitti bobbaasee mudataa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa kunneen himaniiru. Waraanni mootummaa lola woboo waliin gaggeessaa jirutti milkaa'uu akka hin dandeenye himanii aariisaa garuu uummata nagaa irratti ba'aa jira jechuun dubbataniiru. Ajjechaan akkanumaan uummata nagaa irratti raawwatamu saamicha qabeenya uummataa fi qe'ee jiraattota mancaasuun gochoota irra deddeebiin waraana mootummaa aanaalee godinichaa keessatti raawwataa jiru ta'uu ibsaniiru. Guyyaa 2 dura lola aanaa Kuyyuu ganda Daallee Hulleechootti gaggeeffameen kasaaraan guddaan waraana mootummaa mudachuu kan ibsan maddi keenya kun lola gaggeeffameen miseensi hedduun kan irraa ajjeefaman waraanni mootummaa bariisaa uummata nagaa irratti akkanumaan lola banuun namoota 8 ajjeesuun himameera. Namoota dhuman keessaa manguddoo fi daa'imman illee ni jiru jedhaniiru. Magaalaa Garba Gurraachaa dabalatee gandoota aanichaa biroo akkasumas gandoota aanaa Dagam jalatti argamanittis gochoota wal fakkaatutu mul'ataa jira jechuun qeerroo fi maddeen dubbataniiru. Nama nagaa ajjeesuun qe'ee jiraattota gubuu beelladoota hawaasaa qalanii nyaachuuf oofachuu akkasumas midhaan uummata konkolaataan fe'achuun saamicha ija baasee kan waraana mootummaan bobbaasuun irra deddeebiin qabeenya uummatichaa irratti raawwatamaa jiru jechuun dubbataniiru. Waraanni mootummaa woboo balleessuuf bobbaafame aleellaa jabaa woboo irraa isa mudate haloo ba'uuf ta'e jedhee uummata nagaa dararaa jira jechuun maddeen keenya ibsaniiru. Gocha diinummaa sababa oromummaa isaa qofaaf uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kanatti xumura gochuun kan danda'amu waloon falmachuu qofaani jechuunis kaasaniiru. Taaree Oromiyaa lolli kun itti gaggeeffamaa jiru biroottis ajjeechaa lammiilee nagaa saamichi qe'ee gubuu hidhaa fi reebichi taatee guyyaa guyyaan waraanni mootummaa uummata irratti raawwataa jiru ta'uun odeeffannoon garaagaraa ni mirkaneessa. Nagaa eegsistoonni United Nation dhalattoota Tigraay 100 lakkaa'aman sodaa nageenyaaf jecha Suudaan irraa gara Itoophiyaatti hin deebinu jedhaniiru. Nagaa kabachiistonni kunniin abiyyeetti kan bobbaafaman yoo ta'u abiyyeen naannoo wal falmisiisaa daangaa Suudaan kibbaatti argamtudha. Hariiroon Itoophiyaa fi Suudaan sababa wal dhabdee daangaa fi hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti ijaaramuun wal qabatee gaafa hir'achaa dhufetti nagaa eegsistoonni kunniin humna biyyoolessa irraa bobba'een bakka buufamaniiru. Dubbi himaan United Nation tokko akka mirkaneessetti gareen miseensota kanaa Suudaanitti eegumsi idil addunyaa akka godhamuuf gaafataniiru. Kanneen keessaa dhalataan Tigraay tokko waahillan isaa 500 ta'aniif koolugaltummaa gaafachaa akka jiran himeera. Akka inni jedhutti sababa waraana Tigraayitti adeemaa jiruun yoo biyyatti kan deebi'an taate nageenya isaaniif sodaa akka qaban himaniiru. Bara darbe keessa nagaa eegsistoonni Itoophiyaa naannoo Darfur Suudaan keessatti nagaa kabachiisuuf bobba'anii turan miidhaa irra gahu sodaatanii gara biyyaa deebi'uu diduun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti miseensonni loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf United Nation jalatti Suudaan kibbaatti bobba'an 15 ta'an gara Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaannu jechuu isaanii ajaansi France Press gabaaseeti ture. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dhimmicha irratti ibsa fuula Facebook isaa gubbaatti gaafa sana baaseen taatee kana mirkaneessuun kanneen kana raawwatan ergamtoota TPLF jechuun himateeti jira. Miseensonni waraanaa afaan Tigree dubbatanii fi ergamtoonni juuntaa 15 gara biyyaa hin galu jechuun buufata xiyyaaraa Juubaatti lafatti gangalachuu fi iyyuun hokkora uumuuf yaalaniiru jechuun qondaalli waraana Itoophiyaa yeroo sana dubbateeti ture. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa.
Irree miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godha. Daawwadha. Like godha. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godha.